Oduu gaddam godina Harargee lixaa aanaa Xulloo magaalaa Dabbasootti konkolaataan siinootiraakii lakkoofsa gabatee koodii 3 14 ta'e Dirreedawaa irraa simintoo fe'uun gara Adaamaatti osoo deemaa jiru guyyaa irraa sa'aatii 9tti hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana cuuphaa kabajuuf taaboota gara mana amantaatti galchaa turan irratti miidhaa qaqqabsiisuun himameera. Miidhaa qaqqabeenis lubbuun namoota 5 battalumatti darbuu fi miidhaa qaamaa cimaa fi salphaan namoota 4 irra kan gahe ta'uu itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii godina Harargee lixaa gargaaraa inspektara Taamiraat Ishatu ibsaniiru. Gargaaraan inspektar Taamiraat Ishatuun jedhama. Gaafatamaa kutaa nageenya tiraafikii godina Harargee lixaati. Guyyaa irraa akka godina Harargee lixaatti guyyaa irraa jechuun gaafa 12 baatii 5 2016 guyyaa keessa sa'a 9 irratti konkolaataan fe'iisaa siinoo gabateen isaa koodii 3 itti jedhamu Dirreedawaa irraa gara Finfinneetti simintoo fe'ee deemaa osoo jiru sababa of eeggannoo gochuu dhabuutiin lafoo deemaa dhiira nama 2 fi dhalaa nama 3 ta'uun yeroo ajjeesu miidhaa cimaa immoo dhiira nama 2 fi miidhaa salphaa dhiira nama 1 irraan ga'ee jira. Balaan kunis kan ga'e aanaa Xulloo magaalaa Dabbasoo keessatti jechuudha. Ka'umsi balaa kanaas dhuganii konkolaachisuudha kan jedhan inspektar Taamiraat konkolaachistoonni kanarraa barachuun naamusaan konkolaachisuu akka qabanis dhaamaniiru. Guyyaa irraan kun guyyaa ayyaana cuuphaatti wal qabatee taabonni ala jiru gara beetekiristaanaatti deebi'uudha jechuudha. Kanaafis amantoonni osoo taabota fuudhanii gara beetekiristaana deemaa jiran asfaaltii irratti balaan kun kan ga'e. Konkolaachisaan balaa kanaan geessises kan to'atame ta'uu isaati. Of eeggannoo gochuu dhabuurraan kan ka'e yookaan konkolaachisaan dhugee ofirraa kan ka'edha balaan kun kan ga'e malee rakkoo teeknikaa konkolaataatiif jechuudha. Rakkoo naamusa dhabuu konkolaachisaatiin kan ga'edha. Yeroon kun yeroo ayyaanaa waan ta'eef ayyaana kana keessatti konkolaachistoonnis namnis dhugee karaa irratti ba'ee karaa kan deemu waan ta'eef kan ammoo balaa tiraafikaadhaaf akka salphaatti ga'uu danda'a. Kana hambisuudhaaf immoo to'attoonnis warri leenjirraa dhufanis deebi'anii iddoo qatanaa isaaniitti hojii isaanii akka eegalanii fi warri jiranis warri geejjibaatis asirratti of eeggannoo guddaadhaan humna jiru kanaan kanumtu jiruyyuu xiyyeeffannaadhaan poolisoota yookaan immoo qooda fudhattoota deeggartoota adda addaa fayyadamuudhaan balaan kun akka hin geenyeef iddoo kamittuyyuu hojjechuun barbaachisummaa qabaa jechuudha. Kanaaf konkolaachistoonnis kanarraa kun isaan barsiisa jedheetii yaada namni nageenya hin jiru konkolaachistoonni dhuganii ofirraa qusachuutu irra jiraata jechuudha.